Diridhawaa tana seenaa gurguddoodhaan irraa qaba. Seenaan diridhawaa keessatti namni waan isa mudate tasa waan isa mudate dho'iseeti kanamaarratti odeessuu fedha ankan kootumarraa hin ka'a. Maaliif jennaan fuulli hiyyaa'u na hima maaliif hin fudhoisa. Kana dura diridhawaa hoggaan dhaqee makiinaa gurguddaa sharaa qabu kana jalattiin dhokadhee dhaqe hoggaa gaziiraa keessan nu buusu miilaan keessa deemne nama tokko akka keessa beeku jira isa fudhannee hoggaa dildila karaa gaziiraatirraa kooneelittichi nama baasu kanarra ga'e ifaa sadii asiinis sadii arge nuti biyya keenyatti sa'aa tanan qabnu amma bitanne malee urjii ilaalleeti hiraabni gahee jennee soomannaa jechuudha. Sadeen jedhaniin eessumaa rabbi samiina baase. Hay waan takkalee naa bararuma garuu eessumaa hin samii dhaqeen jee. Hootu gana waa agartaa jee gurbaan fuudhee nageessee mana nama keenyaa tokko dhayne. Hoggaachi dhaynuu mana biyya teenya sanitti magaalaan xiqqoodha mana tokko qofaa jira kaan dhugaatiitti gurguran san qofaa magaarrajaa qaba. Mana san duratti yoo nama arke namni biyyaa nama baasa siin hin dubbatu. Amma mana gurbaa keenyaa kana dhaynee hoggaa ol seenne magaarrajaan uwwifamee jira. Yaa'oo gurbaan mana gumna aggalee miti je'eetiin lafa laaleelaan qoflatti fuudhee jechuudha. Kan magaalaan hundi magaarraja qaba. Wahin kuma qaba. Halkan bullee ganama sijaaraa nuu biti jaan. Amma Jaafar Aliifaa warri achi na fuudhee gamana na fide. Sijaaraa naa biti buusha dheeraa je'ee na erge abbaan manaa. Sijaaraan bita je'ee jeemloo tokko muka elektiriikaa tokko milikata godhadheen. Jeemloo bira hoggaan dhaqee gaafadhu afaan Amaaraan beeku afaan Oromoo malee. Amaarri keenyaa hin beeku afaan ammaa jeemloo bira dhaqee hoggaan gaafadhe ani hin qabu achii deeminaan jee. Muka elektiriikaa tokkoon milikata godhadheen hoggaan achi dhaqee buusha dheeraa bitu. Mukni elektiriikaa magaalaa guutuu wal ga'a. Manni muummee keenyaa eessa jira dhabuudhaan. San dura wanni natti himan namni koota uffatee karabaatti hidhatee deemu hundi hattuudha jedhan. Sijaaraa harka kanaa hin qaba deebii harka kanaa hin qaba amma fiigichaan irra kaaya. Mana namaa dhaqee mukni elektiriikaa dura jiru hoggaan dhee maan naan ta'e hoggaa jaan sodaa afaan Amaaraa asii utaaleetiin gaman lafa dhawa. Odoon deemuu karaarra odoon ce'u dhaabe mana amma ganda caataraadhaa fi ganda dibboo idduun dachiin addaan dheertu odoon ceehuu odoon hurku kakootaa uffatee deemu odoon utaalee karaarraa achi bu'u. Yaabo ta'ee mucaa xiqqishee kana maraatuun eegaltee jirti dhiiroo firan qabuu jaan ammana wallaaleetiin ce'u jira bara. Sijaaraan bayxeen harkan dhumtee buushni qoftiin hafte. Kana naa hifatee dadhabee muka jala gattaa'e. Na barbaada makiinaa kireeffatanii magaalaa keessa oreanii wallee makiinaan dhawe jedhanii hospitaala hunda dhaqanii na barbaadanii ganda dibbootti na qaban. Achi fuudhanii mana na deebisanii seenaan diridhawaa keessan na mudate takka tanaa jechuudha. Kun fiilmii fakkaata malee fuudhan. Maal waan sirriitti hojjedhee bara. Mudannoo fakkaata. Mudannuma sirriidha takkaa waa takkatti dabaleen beeku.